Ashama kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam turtan? Akkam sa'a kanaaf yeroo kana hidan ameen. Waaqayyoon akka badii balleessa keenya cubbuu keenya gidiraa keenya otoo nutti lakkaa'in akka arjummaa fi jaalala isaatti eegee nutis kee yeroo kanaa fi sekundii kanaan kan nu kee maqaa uumaa keenya galanni fulfinni isaaf haa ta'u ameen. Akkasumallee immoo isa yaammannee isheen kan biraa nafne kan biraafus nuuf hin taane deessu Waaqayyo qulqulleetti dubaroo maaramidha. Ulfinni kabajni ishee dafaa ta'u ameen. Akkasumallee ergamoota toloota raajota barsiisota akka Waaqayyoon kennaa isaanii kennetti hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u ameen. Akkasumallee bagga guyyaa sanbata eebbifamaa dilbata eebbifamaadhaan isin ga'e ameen. Walumaan geenye isiniin jira obboloota kiyya baga arra geessan baga yeroo kanaaf sekondii kana geessanii ameen. Hundi keenyaa bagga waliin nu ga'e akkasuma immoo ashama hordoftoota amantii biraa harka fuuni bakka jirtanitti nagaa jaalalli Waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jira obboloota kiyya. Akkasumallee immoo warri mootii kiyya taatanii warri na jajjabeessitan warri laayik sheer gootanii koomentii kiyya giddumaatti daawwatan galatooma ulfaadha jiraadha. Wal gargaaruun keenya itti hafuuf waliin alatti guddachuun hin jiru waan ta'eef walaa gargaaru isiniin jedha obboloota kiyya. Har'a immoo akkuma beekamu taateewwan kaleessa ta'aa jiru kana jechuudha. Dhugaa kan nama gaddisiisudha. Kan nama dhukkubuudha. Kan keessa namaatti hin bannedha. Dhugaa dubbachuuf jennaan jireenya nu jiraannutu jireenya sobaadha. Jireenya sobaa jiraachaa jirra. Garootuma jireenya sobaa jiraachaa jirru jaalala waliif iyyaannu hammeenya nalatti nagaadhaan ba'anii nagaadhaan galuun kan hin jirre jireenya barakkashee keessa kan jiraachaa jirrudha jechuudha. Fannaa dhugaa dubbachuuf jennaan kan baay'ee namatti dhaga'amu kan baay'ee keessa namaatti hin baanedha. Nagaadhaan manaa baanee nagaadhaan malatti hin gallu. Nagaadhaan maatii keenya biraa baanee jireenya maatii keenya biraa baanee du'aadhaan kan itti ol gallu jechuudha. Jireenya sobaa keessa jiraachaa jirra. Addunyaa sobaa keessa jiraachaa jirra. Addunyaan keessa jirannu kantuudha. Innaa dhugaa dubbachuuf barsiisota keenya madda walaabutti lubbuun isaanii darbe kan baay'ee nama dhukkubuudha. Hin nyaanna jedhanii biyya jijjiirra jedhanii dafqanii nagaadhaan maatii isaanii biraa ijoollee isaanii biraa ba'anii garuu immoo yoo reeffitti galu kan baay'ee nama gaddisiisudha. Kan baay'ee nama dhukkubuudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan garuu baay'ee natti dhagahame jireenya sobaa keessa jiraachaa jirra. Har'a oollee fi bullee hin beeknu. Isarrattu nageenya biyya keenya kan ilaalaa jirru kana jechuudha. Namni nagaadhaan oolee hin bulu. Gurri keenya wanta gaarii hin dhaga'u, ijji keenya wanta badaa wanta gaarii argaa hin jiru. Jireenya biyya keenya garamitti akka deemu hin jiru. Silas Waaqayyoon akkamitti nu gargaaruu danda'a? Akkamitti nu cinaa jiraachuu danda'a? Nutoo hammeenya malee jaalala hin beeknu. Gidiraa walirratti yaannu obboleettiin koo yoo guddatte maaliif guddatteen jedha malee haa guddattu isee jedhee hin gammaduuf. Garuu jechi sagalee Waaqayyoo akkasiin jedhu. Nuti garuu bara maal keessa akka jirru hin beeku. Jechi sagalee Waaqayyoo isa qabdurraa qoodiif jedha. Nuti yoo tokko guddatee na caale namichi sun maaliif na caale? Hiriyyaan tiyya sun guddattee maaliif na caalteen jedhe malee baga guddatte jedhee yookiin immoo anis akka ishiisanitti guddachuudhaaf hin tattaafadhu. Ani garuu kanan tattaafadhu akkamitti hojjettee guddattee akkamitti na caalte kanan jedhuun hammeenya keessa kiyyatti qabadha. Kun ta'uu hin qabu garuu waanuma hundaafuu Waaqayyoon biyya keenya nagaa jaalala tokkummaa nuuf haa kennu. Akkuma argaa jirru kan wal qoqqoodeessi kan baay'ate dhalli namaa bineensa caalaa hammeenyaan kan guutame bineensa caalaa kan garaa walitti jabaatudha. Namni rakkina keessa wal baafu hin jiru. Rakkina keessatti wal laalu rakkina keessatti wal gatuu malee dhugaa dubbachuuf jenna. Garuu guyyaa tokko Waaqayyoon
Itoophiyaan biyyi keenya biyya qulqulluutaa biyya waadaa waan taateef guyyaa tokko hin yaadata jedhee abdiin qabaan gama koote guyyaa tokko nageenya nuuf kenna jedhee nan abdadha. Akkanumatti naaf dhugaa dubbachuuf jennaan namni akka bineensatti akka re'eetti ciibsee wal qala. Dhiiga akka bishaanitti dhangalaasaa jiran biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Waan akkanatti haftu natti hin fakkaatu garuu guyyaa tokko waaqayyo ni yaadata. Jaalalaa fi nageenya isheen of buusti. Akkasumallee immoo barsiisota keenya warra du'an warra ba'anii hin galle jedhanii karoorfatanii mana isaaniitii ijoollee isaaniitii biraa deeman immoo waaqayyoon jajjabina lubbuu isaanii mirga qulqulloota haa boqachiisu. Maatii isaaniitiif immoo jajjabina hawwinaa fi obboloota koo anis kanarratti walaloo gabaabduu takka qabadheen dhufee walaloo kiyya kanammoo haga xumuraatti na waliin turaan affeerra kuyaa kallattumaan gara walalootti darba. Mata dureen isaa nagaatti deemnee irraa kan jedhudha. Guyyoota duraa koo karoora koo karoorsee si qaruun fiigaa dafka koo xuruursee mindaan koo nan geessu miicadhuuf kophee abdiin mindaaf miti kanan dafqee cobe doofummaa balleessuuf miilaan fiigaa gahaa barnoota ilaaleen garaan namoo ga'a. Konkolaataa hin eegu yeroo koo kabaja akkuma maqaa koo dhugaadhaaf ijaaja. Har'a faallaa taatee osoo dhufaa jirru barattoota koo yaadee beekumsa koo hiru. Beekumsa bartootaa imanaa dhalootaa baadhee osoo hin deemuu na qabdee maal goota. Nuti deemnee kunoo akka nuun abdannee nagaa isiniif dhaamuuf yeroo hin arganne. Akka tasaa taanee haadha warraaf ilmoo nagaatti osoo hin jedhiin samii taatee galmee. Bahuu keenya silaa ni deebina seenee osoo hin jaalatiin doonii du'aa ceenee. Nagaatti ilma koo barataa dareedhaa haadha warraa kiyya nagaatti deemeera. Baay'ee nama sururaa gaddi nu keessaa hin ba'u lubbuu jara qaqqaalii kan jinnataa haa ta'u lubbuun jara qaqqaalii kan jinnataa haa ta'u. Haga waan na dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jedha obboloota kiyya. Warroota du'anis waaqayyo gooftaan lubbuu isaanii haa boqachiisu. Mirga qulqulloota haa jiraachisu. Akkasuma immoo maatii isaanii ijoollee isaanii ollaa isaanii akkasumas immoo Oromoo hundumaa gadda isaanii waaqayyoon isaan haa jajjabeessu. Isaan cinaa haa dhaabbatu. Waaqayyoon immoo bahanii karaatti hafuu waaqayyo qoftan waa dhalchu. Gaarummaa isaatiin arjummaa isaatiin akka badii balleessa keenya osoo hin taane akka arjummaa isaa akka jaalala isaatti jedhee biyya keenya Itoophiyaa yaadatu nagaa biyya keenyaaf haa kennu.
nulleen hammeenya keessa keenya baasee jaalala nu gidduutti haa buusu. Afaan keenyalleen tokko nu haa taasisu. Hunduma keenya jaalalaan akka jiraannu Waaqayyo Gooftaan nu haa taasisu isiniin jedha obboloota kiyya. Viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kiyya waliin haga jalqabaa kaatanii haga xumuraatti immoo waan na waliin turtanii fi isiniin galateeffadha, isiniin jaaladha, isiniin kabaja isiniin jedha obboloota kiyya. Galatooma ulfaadha. Viidiyoo koo dhumaatti daawwadhaan laayik sheer gochuun keessan na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Warra du'aniif Waaqayyo Gooftaan lubbuu isaanii haa boqochiisu, maatii isaanii immoo jajjabina haa kennuuf isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti immoo guyyaa gaarii nagaan naa tura.